si baasu. Abdii kutannaa keessa gara abdii jiraataatti si baasu ajandaan Waaqayyo. Yaanni Waaqayyo sirraa qabu harka si rukutee si biran darbu Waaqayyo. Iddoo rakkattu keessaa butee si baasa. Kanaaf Daawit akkas jedhe. Ani dhoqqee akka suphee nama qabu keessa Waaqayyo harkisee na dhaabe miila koo gaararra dhaabe erga ol na baase. Har'a namni iddoo gadi iddoo salphinaa iddoo abdii kutatte kan jirtu Waaqayyo harkisee si baasa. Yaada Waaqayyotti galtaa isa Waaqayyo si hakeeketti galtaa. Kana Waaqayyo akkas jedhe erga si hiixatee jedhe hin sodaatin jedheetu akkas jedhe ani mucaadha hin jedhiini jedhe maal jechaa jirta tarra ofii maal ofirratti dubbachaa jirta annaman ta'uun ajandaa keeti ani hin guddadhuun ajandaa keeti sadarkaa namoonni hin ga'an hin ga'uun ajandaa keeti anannatti dukkanaa'eeraan ajandaa keeti ani yoo nama kamiifuu bari'e anaan bari'uun ajandaa keeti har'a ajandaa kennan geeddara humna dhiiga oolichaati sagaleen Waaqayyo akkas jedhe ani mucaadha hin jedhiin ani daa'iman jedhiin ani gadidhan jedhiin Waaqayyo akkas jedhe ani yaadan sirraa qaba. Yeroo tokko mul'annati ilaaltu abjuunati ilaaltu badaa ta'uu danda'a. Waan abdii si kutachiisudha. Ajandaa Waaqayyo qabaachuu qaba sammuun kee. Ilaalcha Waaqayyo qabaachuu qaba sammuun kee. Maaliif Waaqayyo waa guddaa si kaa'ee jedhe. Kanaaf erga kana jedheen booddee ani si oolchuudhaaf si wajjin jira. Isaan duratti hin sodaatin. Eenyu duratti warra si sodaachisan duratti. Eenyu duratti warra si jeeqan duratti. Eenyu duratti warra hinduuta hin badda hin salphatta namantaatu kanarra siin jedhan duratti maaliin godhin hin sodaatin maaliif ayyaada waanan si faana qabu si faana jira. Har'a waan rakkisaa keessa jiraadhu. Iddoo abdii kutan jiraadhu. Iddoo abjuu badee jiraadhu. Waaqayyo akkas jedha hin sodaatin an si faana jiraadhu. Maal gochuudhaaf si oolchuudhaaf. Maal gochuudhaaf si gargaaruudhaaf. Maal gochuudhaaf gara ifa caalutti si butuudhaaf. Haleluuyaa. Yesus Kristos inni gooftaa. Har'a ergaan ani qabu hin sodaatin Waaqayyo si faana jira. Yaanni Waaqayyo si faana jira. Namni iddoon taanetti kuftee jirtu, iddoon taanetti salphattee kan jirtu, yaada Waaqayyo keessaa baatee kan jirtu, Waaqayyo akkas jechaa yaadan sii qaba ammas kootu gara jireenyaatti jechaa yaadan sii qaba kootu. Haleluuyaa. Isa dhuma kan hin dubbadhe amma kadhachuuf. Luqaas boqonnaa 15 achi dhaqxanii yoo ilaaltan waa'ee waan sadii dubbata. Tokko dubartii meetiin jalaa bade. Tokko oolaa bade. Inni sadaffaan mucaa bade. Mucaan hangafni kun yaada abbaasaa keessaa ba'ee bade. Ga'ee abbaasaa fudhatee bade. Erga badeen booddee irrakkate jireenya gadhiisii jiraate nyaata booyyeen nyaatan barbaadaa ture. Haa ta'u malee gara mana abbaa kootti nan deebi'a. Yaanni abbaa kootii naa caala. Akeekni abbaa kootii naa caala. Mana abbaa koo iddoo baay'ee jira. Waan nyaatan irraa afaadha mana abbaa koo. Hojjettoota baay'ee nyaata irraa. Har'as Waaqayyo akkas jechaa kootu ani sin dadhabu jechaa Yesus Kristos inni gooftaa. Nan kadhadha. ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያኒ Waaqayyo isinirra kan jiru qabamtanii kan jirtan hi'amtanii kan jirtan abjuun keessan abdii kutannaa keessa kan jiru sinitti dukkanaa'ee kan jiru maqaa Yesuusiin ba'a achi keessa amma ganama kana dhibeen yaada Waaqayyo akka hin qabnetti kan sin ilaalchisu abjuun keessa yaada Waaqayyo keessa akka hin jirretti kan maqaa Yesuusiin ba'a. Maqaa Yesuusiin ba'a. Jarman keessa kan jirtan, Ameerikaa keessa kan jirtan, Ingilizii keessa kan jirtan, Itoophiyaa keessa kan jirtan, Oromiyaa keessa kan jirtan, ergaan sinii qaba. Dhukkubni si keessa jiru. Abdii kan sin kutachiis. Meerre yaanni Waaqayyo kan sin jedhu. Rakkinni, qorumsi, dhibeen maqaa Yesuusiin si gadhiisiseera. Maqaa Yesuusiin si gadhiisiseera. Maqaa Yesuusiin si gadhiisiseera. Dhukkubni abdii si kutachiis. Qormaanni abdii si kutachiis. Sitti dukkanaa'ee kan jiru. Kanaan booda abdiin qabu kan jettu. Kanaan booda naan bari'u kan jettu. Anaannatti dukkanaa'eera kan jettu. Halkan ciiste nagaa kan hin qabne. Mana keetti nagaa kan hin qabne. Hojii keetti nagaa kan hin siikeera maqaa Yesuusiin. Siikeera maqaa Yesuusiin. Dhiiga kee keessa sukkaara dileet godheera maqaa Yesuusiin. Dhukkuba sammuu si keessa ajjeeseera. Dhukkuba kaleessi keessa ajjeeseera. Dhukkuba dugdaas keessa ajjeeseera. Cabdanii kan jirtan amma maqaa Yesuusiin kiraanchii gataa ka'a. Amma maqaa Yesuusiin wiilsharii gataa ka'a. Waan itti irkattanii deemtan maqaa Yesuusiin gataa ka'a. Mormi keessan hidhamee kan jiru. Doktorri ajajan taane kan sin irratti baase. Riifarii qabattanii kan jirtan. Dhukkuba kamiyyuu haa ta'u dhiiga Yesuusiin gubeera si keessa.
sababnati fayyituuf yaanni Waaqayyo waan sirra jiruuf sababnati hiikamtuuf yaanni Waaqayyo har'a namni hiikamuudhaaf qabdu hiikami maqaa Yesuusiin. YouTube kana ennaa ilaaltu dhugaa ba'umsaaf dhaabbadhu deebi'i. Qabeenyi kee kan qabame, abjuun kee kan qabame, mul'anni kee kan qabame si hiikeera. Biyyatti keessa jirtu nagaa kan dhabe nagaa argatteetta humna dhiiga oolichaan. Ameen, ameen, ameen. Sinii ta'eera maqaa Yesuusiin. Eebbifamaa.